daawwannaa. Bishaan biyya keenya bokkeenya yoo roobu homaa nutti fakkaatu manatti ol deebinee faa akkasumas jaanxilaa yookiin xilaa qabachuudhaani kunoo isaan immoo argitanii bokkeenyuma keessa dhaabbatu. Bokkeenyi isaaniif birqii yookiin immoo isaaniif wanniidha jechuudha. Baay'ee tokko bakka bokkeenya akka waan bokkeenya arganii hin beekne ta'u jechuudha. Kanaaf biyya nuti keessa jirrutti yeroo bokkeenyi roobu akkuma argitan kun minxaafii harkisuudhaani kun akkasumas maskootiidhaan galaa akkasumas immoo wanniidhaan fooqii gubbaa manni ta'e jennaan mana gubbaa bokkeenyi ciise jennaan isarraa gadi haraan hun jedhu warroonni biyya namaarratti wantoota akkas dabarsaa jirtan ni jirtu jedhee yaada. Kanaaf biyya namaarratti bokkeenyi yoo roobe rakkisaadha. Yoomoo as qilleensi ta'es rakkisaadha. Waan kana ta'eef kunooti akkuma argitanii baay'ee bareedaadha. Laga gubbaarra deemaa jirra. Egaa wanti isin ilaalaa jirtan kun akkuma biyya keenyatti argitan barjaafin hin jiru garuu mukoonni baay'eetu jiran mukoota adda addaatu jira garuu barjaafin akka biyya keenyaa kun inni bareedaan sun hin jiru jaratti akkanatti deemaa jirra waliin jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma argitan namoonni daawwachaati jiran waan ta'eef amma gara bishaanii akka wanni tokko deemaa jirra garba laaluudhaaf. Garbi sun garba fagoollee miti otoo keessa dhaabbadhu naan jedhan himan dhaabbadhaa kunoo akkuma argaa jirtan baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaa fi agaan isaallee akka agaa biyya keenyaa jechuudha. Egaa kanaafuu daawwadhaan isin jedha obboloota koo warri immoo laayikii otoo hin godhin daawwattanii bira hin darbina nutti maadda gongora jirurraa Oromoo wal gorfatee walitti ni wal deeffata waan ta'eef wal barsiifachuun aadaa keenya haa ta'u wal jajjabeessuunis immoo akkasuma wal malee maal qabna walaa guddifnu wal faana haa hojjannu walaa gargaarru isiniin jechuu barbaada. Kanaafiyyuu daawwadha. Egaa obboloota koo baay'ee tokko namatti tola isiniin jedha. Innaa kanaafiyyuu akkasitti deemaa jirra. Bishaan bira geenyerra amma bishaan bira gahaa jirra. Namni akka hin taane dabaru yoo namatti immoo namatti isinii qabe bira na bilbilichuma fuudhanii narraa bishaanitti darbatu kunoo akkuma laalaa jirtanii gaara gubbaarra bishaan gadi yaadha. Bishaan kun gara baay'een gadi yaa'a garuu immoo wanni tokko laga Abbaayii otoo arganii jarri kun maal jedhu isaaniif baqqaanii yookiin akka waan bishaan gara biraa hin jirre yookiin immoo bakka asuma waan jiru isaaniif fakkaata. Baay'ee ajaa'ibsiifatu jechuudha. Viidiyoo waraabuu jettanii moo footoo kaa'uu jettanii moo jala isaa ammoo otoo gadi qabanii kana ol qabee waraabu otoo gadi qabee namoonni baay'ee isaanii otoo garagalchee waraabee moo inni iyyan maaliif akka waan isaanirraa kutatanii sana jechuudha. Nama isaanii oksitanii yoo waraabdanii malee moobaayilii isinirratti argan jennaan akka keenya callisanii miti kan keenya ammoo otoo kaameraa qabatanii waraabanii maal jedhanii footoo kaasanii wanna tokko hin dubbatan. Kuniiwwan garuu akka waan footoo isaanii yookiin immoo akka waan isaan nyaatanii sanatti fakkaata waan ta'eef namatti iyyanii ofi isaanii garuu of kaasu garuu immoo namatti iyyu waan ta'eef itti galagalchuu yookiin immoo itti zoorsuu hin danda'u jechuudha. Kunoo akkas fakkaata bishaanii akkasitti yaa'aa jira baay'ee namatti tola. Bishaan isaa bishaan qulqulluu garuu bishaan kana otoo dhugee isaanuma fuulduratti otoo dhugee u'uu jedhan turan garuu biyya keenya bishaan akkasitti yaa'ee deemu bishaan hirmii hin qabu jedhamanii dhugama. Garuu otoo isaan biratti kanammoo bishaan kana dhugee u'uu jedhu waan ta'eef bakka maal isiniin jedhu garuu bishaan hirmii hin qabu. Bishaan laga yoo dheebottanii lagatti gadi jettanii gurguramni baay'ee guddattanii kanaafiyyuu rakkoo tokko hin qabu. Galata isaatti isinii jechuu barbaade daawwadhaa. Akka bishaan bonaaf fakkaata akka biyya keenya bishaan gannaa amma daalachaa baay'ee bu'uura kun garuu bishaan bonaaf bona yeroo bishaan bokkeenyi hin jirre kun akkasitti yaa'aa lagni ciisuun biyya keenya lagni hin ciisne jira. Kanaaf akkasitti deemaa jechuudha. Bishaan qulqulluudha bareedaadha.
uffata yuutti cinaa yeroo bona bona kanaaf iyyuu baay'ee mirxiidha isiniin jechuu barbaade obboloota koo daawwadhaa bashannanaan nu faana isiniin jechuu barbaade akkasumallee akkuma argitan illee fuulli kiyya dhugaan isinii jala baay'ee na gubatee jira jechuudha innaa urufa keessatti nyaata hojjedhaa eegga nyaata hojjenne xumurree dhanas dhufu jechuudha maaliif baay'ee na gurraacha'e baay'ee tokkoon wanni jedha jechuudha na gubatee urufatti zayitiidhaan gubadhe na akkas isiniin jedhaa laayik sheer gochuun dagatiin turtii gaarii